Seenaa gabaabaa gooticha qabsaa aktiivistii Siiriyaa ka ture Maaziin irraa xinnoosii si biraan ga'a. Ati mallattoo qabsoo Sooriyaati kan lubbuu keetiin bilisummaa biyya keef gatii kafalte. Bilisummaan biyya keetiif lubbuu kee qofa osoo hin taane kan maatii kee hundaatiin gatiin ati kafalte lafee dugdaa dachee keetiif faajjii qabsoo lammiilee keetiiti. Rabbiin carraa wareegamummaa si badhaasee shahiidummaa jannataan si haa qananiisu. Yaa Maaziin, biyya keetiif jecha, ummata keetiif jecha, maqaa fi jecha umrii kee guutuu gidiraan ati argite, gubaan ati gubatte, laalaan qaamaa fi qalbii kee irra ga'e murtoo Rabbii ta'ee yeroo mootummaan biyya si'ii fi ummata kee gidirsaa ture kufee daakamu kanallee ati hin argine. Garuu aarsaa atii fi kan akka kan kee kafaltan Rabbiin tasatti hin dhiifne. Milkaa'eera eeyyen dabnii isin uffisuuf gatii guddaa lubbuu kabajamtuu keessan kan aalii fi fira keessan itti kafaltan sun dhufeera. Maaziin yaa gootichaa qabsaa mallattoo biyyoolessa Siiriyaa kan lubbuu keetiin bilisummaa biyya keetiif gatii kafalte abadan Sooriyaan kee yoomiyyuu si hin dagattu jechuudhaan ammaartanaan barreesse.